naaf kenne qabeenya si faarfatu situ naaf kenne namummaa si jaallatu situ naaf kenne hundoo kan keete kan keenan si faarfadha ayyaana keetoo natti guugame suma naaf dadha situ naaf kenne namummaa si jaallatu situ naaf kenne qalbii xiinxalee hubatu situ naaf kenne hundoo kan keete akkeenan si faarfadha ayyaana keetoo na faana jira suma naaf dadha. Lafti kun osoo waraqaa ta'e waa'een kee barreeffame galaannis garbi kun qalama barruu ta'e waa'een keetti yaadame ogummaa kamiinu yoomuu biraan ga'amu qilleensa habootuudha takka hin danda'amu situ naaf kenne namummaa si jaallatu situ naaf kenne qalbii xiinxalee hubatu situ naaf kenne hundoo kan keete akkeenan si faarfadha ayyaana keetoo na faana jira suma naaf dadha. Si malee maaltu nama tola na caala na jaallata gooftaa koo abbaa koo amma jettu ni geessa takkaan hundaa to'atta arjummaan kee ajaa'iba homtee seen hin qixxaatu hiree koo tan gammada kunoo kan si faarfatu situ naaf kenne namummaa si jaallatu situ naaf kenne qalbii xiinxalee hubatu situ naaf kenne hundoo kan keete akkeenan si faarfadha ayyaana keetoo na faana jira suma naaf dadha. Injiroo anaaf kan si fakkaatu hin uumamu Yesuus Kiristoos kan akka kee injiroo hin argamu itti yaade barbaade malli ammaallee sammuu kootiin ol ta'e suma abbaan koo yoomillee situ naaf kenne namummaa si jaallatu situ naaf kenne qalbii xiinxalee hubatu situ naaf kenne hundoo kan keete kan keenan si faarfadha ayyaana keetoo na faarfachiisa suma naaf dadha situ naaf kenne qabeenya si faarfatu situ naaf kenne namummaa si jaallatu situ naaf kenne hundoo kan keete kan keenan si faarfadha ayyaana keetoo na faana jira suma naaf dadha.